hangam miidhaa jira. Dr. Abarraa Dheeressaa ogeessa qonnaa fi gameessa siyaasaa biyya keenyaati. Maal jedhu keessummaa keenya CDG har'aati. Nu hordofaa. Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenya dhaabbanni CDG dhimma rule of law olaantummaa seeraa akkasumas immoo bulchiinsa gaarii kanneen irratti yeroo garagaraatti hojjechuun biyya kana keessatti gama olaantummaa seeraatiinis bulchiinsa gaariitiinis nagayaatiinis wanti waaraan tokko akka argamuuf hojjechaatiin dhaabbata jiru. Kanaan dura dargaggoota garagaraa bifa leenjiitiin hubannoo seeraa kennuufiin akka olaantummaan seeraa kun mirkanaa'uu danda'u bulchiinsi gaariin illee akka tartiiba qabatuuf qaamolee garagaraa bifa leenjiitiin wajjin turtii akka dabarse hin beekama. Ammas immoo bifa kanaan hayyoota garagaraa dhiyeessuun kanarratti hubannoo uummata kennuun haala danda'amu irratti hojjechuuf jira. Sababii kanaan har'as hayyuu nama guddaa tokko of biraa qabna jechaadha. Gorsaa fi dhaamsa irraa argattu olaantummaan seeraa biyya kana keessatti kabajamuudhaaf nageenyis akka bu'uuf bulchiinsi gaariinis akka uumamuuf hayyoota keenyarraa wanta dhageenyuutu wanta argannuutu jira. Sababii kanaaf hayyuu guddaa tokko wajjin jirra. Isaanis Dr. Abarraa Dheeressaati. Dr. Abarraa Dheeressaa baroota dheeraadhaaf ogummaa qonnaatiin qorannoowwan garagaraa irratti dabarsaniitiin jiru. Seektara qonnaa irratti dhaabbata qorannoo qonnaa federaalaa keessattis qorannoowwan qonnaa adda addaa taasisuun baroota dheeraadhaaf nama hojjetanii jireenyi uummata keenya baadiyyaa immoo irra caalaan qonna irratti kan hundaa'e nageenyi yeroo ammaa kana immoo baadiyyaatti miidhaa guddaa keessaatiin kan jiru bakka hojiin qonnaa jiru kanatti. Mee Dr. Abarraa Dheeressaa maal nuun jedhin kanarratti isaa wajjin turtii taasisuuf jennaa turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Nageenyi hartumaa barbaachisaadha. Jennee eenyuyyuu kanaa walii galee yaada. Nageenyi keessumaa immoo baay'eetti kan barbaachisu immoo warra qonnaa irratti hirmaatee jiru qotee bulaa keenya horsiisaa bulaa keenya abbaa qabeenyaa qonnaa irratti hundaa'ee jara kana immoo keessumaa baay'ee miidhaa yoo nagaan hin jiru ta'e. Kanaafi nagaan naannoo kanatti baay'ee barbaachisaadha. Maaliif yoo jenne qonnaan yeroo wajjin kan deemudha. Yeroo wajjin kan deemu immoo yeroo sana keessa nageenyi jiru taanaan jiruun qonnaan hojjetamu. Yeroodhaan lafa qopheessitee, yeroodhaan facaaftee, yeroodhaan aramtee, yeroodhaan ilbiisa adda addaa dhukkuba adda addaa irraa eegde malee facaaftee galtee wayiin dammoo facaasin teessee midhaan nyaataa argachuu hin dandeessu. Midhaan nyaataan jiru taanaan immoo jireenyi namaas hin jiru. Kanaaf nageenyi sektarii qonnaadhaaf nama qonnaa irratti hundaa'e keessumaa qotee bulaa keenya 177 caalaan baadiyyaa keessa kan jiraatu qonnaa irra kan jiraatu horsiisee bulaa gubbaa kan jiraatu nageenyi baay'ee isaaniif barbaachisaadha. Kanaaf nageenyi kun immoo attamitti nageenyi boo'eenne nageenya dhabuun isaanii kun asuma irratti isaan yoo nagaa dhaban akka isin jettan kana oomishni hin jiru hin dhaabbata. Isaan qofaayyuu mi deebi'ee biyyuu nagaan qabu. Biyyi nagaan qabu warri magaalaas beela of deebi'an. Nagaan qabu biyyuu nagaan qabu. Magaalis achumaa dhufatee nyaata. Mootummaas gibira adda addaa taaksii adda addaa kan saba sabu achirraa kan dhufeera. Asisaan kumnaan biyyu kufeera. Mee rakkoo nageenyatti umrii keessan keessatti jireenya ogummaa qonnaa keessa dabarsan keessatti rakkoo nageenya biyya kana mudateen ogummaa qonnaa irratti dhiibbaa dhufeen hammeen irraan biyya kana mudatee yaadattan bara kamii sababa nageenyatti hammeen biyya kana mudatee yaadattan. Egaa isa kana qorannaadhaan gaggeessanii dubbachuu barbaachisa. Waggaa jechuun nama dhiba. Nageenyi yeroo hundaan boora. Beektu yeroo dargiis boora'ee rakkina guddaa uumameera. Yeroo Ihaadig biyya galeessi namni rakkina guddaa uumamee rakkateera. Ammas nagartanii yeroo namni walitti bu'uu rakkina adda addaa argameera. Kamtu guddaadha kamtu xinnoodha jechuudhaan
data analysis. Data collect argee nama hammamtu guddaame hammamtu rakkina gahee kan jedhu saayinsaawi booniitiin tana asfalgaa. Garuu biyya mangistaatu wayyoon demmoo mootummaa adda addaa dhufe gidduutti lafa isaan jiretti nageenyi boora'eera. Qotee bulaan miidhamnaan immoo biyyi miidhama. Kun beekamaadha ka. Amma maaliif amma yoo amma shunkurtiin dhibba faa galu kuni itu qotee bulaan nageenyi jiraatee yeroodhaan facaasee yeroodhaan gasha ta'ee rakkina akkasiin dhufu. Midhaan yeroodhaan facaasee dhaqee haramuu yeroo baduu wanta baay'ee badaa jira. Buna yeroodhaan funaanu taanaan achitti badaa jira. Kun iddoo adda addaatti argameera. Kun daataan agarsiisu barbaachisa. Hammam daamediinsaa kan jedhu inni qorannaa barbaachisa. Haa ta'u malee nageenyi boora'uun mootummaa adda addaa keessatti uumameera. Kamtu caalaa, kamtu xinnoodhaa, kamtu guddaadhaa qorannaa barbaachisa. Kanaaf nageenya kana akka qotee bulaan qotee yeroodhaan horsiisaa bulaanis horsiisee yeroodhaan gabaatti geeffatee akka horii argatu. Tamaarii yeroodhaan akka tamaaru, astamaariis akka barsiisu. Industirii adda addaa akka hojjetan gochuu kan danda'u yeeggi balaan wayyin demmoo olaantummaa seeraa mirkaneessuu barbaachisa. Olaantummaa seeraa mootummaa mirkaneessisaa mootummaadha. Mootummaan maal godha? Mootummaan artuun kan hirmaachisee seera ittiin bultoota kennaa baasa. Bulmaataa baasa. At all level iddoo adda addaatti. Isa eegii baasee hartumti hirmaatee walii galee eegii beekuni seerri kun jiruu gubbaa akka godhu godha mootummaan. Kun gahee mootummaati. Gahee mootummaati. Baasuus akka jiruu gubbaa godhu oolchuus gahee mootummaati. Warri kaanoo warri goda abbaa warraatti ka'ee dargaggeessaa irraa ka'ee naannoodhaa ka'ee mana tamaariitti ka'ee amma yuunivarsiitii amma ministeeraatti immoo isaanis roolii qabu, jiruu qabu. Gahee guddaa qabu. Gahee kana immoo ba'uutu isaa irraa barbaachisa. Attamitti ba'u yoo abbaa warraa fi haadha manaa ilaallee ijoollee qabu, ijoollee isaanii sana akka isaan seeraan bulan gochuudha. Seera baay'ee kanaan mataa isaanii seera baafatu isaanii. Kan mootummaa dhufuu hin danda'a. Seera maatii. Seerri maatii ittiin buluu abbaa warraa wal caalchisuu dhiisuu. Hangafni quxisuu kabajuu. Hangafa quxisuu kabajuu, abbaa kabajuu, haadha kabajuu, nama guddaa akka kabatan. Wanta gariin akka hojjennu akka nanne akka sonne achirratti barsiisu. Achi eegala. Jara kana achi eegalanii barsiisanii mana tamaariitti yeroo ergan immoo manni tamaarii immoo isaan irraa fudhatee caalchisee immoo barsiisa. Seera mootummaa dabalee, seera mana tamaarii sana dabalee, seera akka naannoo sana dabalee ijoollee kana barsiisa. Ijoolleen kun immoo seeraan guddataa dhufu haayiskuulee dhufanis, yuunivarsiitii dhufanis kanaan seerri kun cimee baraa deemu. Kanaafi seerri kun akka itti godhaa ba'ee akka mootummaan baase suni akka jiru gubbaa oolu gochuun jara kan immoo jiru isaaniiti. Jiru isa guddaadha. Manaa eegaluu qabaa jechaadha. Manaa eegala. Nageenyis. Nageenyi manaa eegala. Amma ijoollee yoo ilaaltu maal beektu maal beektu afaanis hin beektu. Oromoo taatee hin dhalanne bisheen wayii musliimii taatee hin dhalanne nama taatee dhalatte afaanis hin beektuuni. Sitti waan itti barsiiftu dhagaa. Afaan miidhuu koo akka itti dubbatu ilaalee dubbatu malee beeku. Mee nageenyatti nagaa qabata. Dhugaatti dhugaa sana qabata. Hanna garee itti hanna sanaan xuruu bee qabata. Kanumaan guddatu mucaan kun. Waan safeeffamu akka safeeffamu. Safuu sana beeksisni safuu qabu safuu sana barsiisa. Beeksisni sana immoo attamitti kana barsiifatti immoo naannoon koominitii hawaasni naannoo sanaa immoo seeraan buluuta jira. Seerri kun immoo jara kanaaf hirmamee kennamuuta jiru. Seera kana waliin baafattee waan ta'eef. Waliin baafattee. Kanas kabajuu. Kabajuu. Achii dhufee barataa dhufee waan ta'eef daa'imni kun.
Gaaf community kanatti makamu seera kanas akkasumatti ulfina kennaa. Kanuma asxaa guddatee deema amma overnight ta'uu dhiisuu hin danda'a. It will take years. Haa ta'u malee jammaramuutu jira. Achi household levelitti jammarre communitytti deemne mathematics deemne at different level universities deemne kun walitti qabatee yoo deeme nageenya tokkoon namaa nageenya maal akka ta'e nageenya booressuun akka gadhee ta'e namni nageenya booressu maal akka ta'u baraa deemachaadha. Kanaaf kanaan hin adeemne olleemaa institution adda addaati immoo jiruun isaanii kanuma. Institution tokko ministeera tokko jira. Institution adda addaa jira. Jarri kunis seeraan buluu ta'eera. Yoo seeraan bulanii seeraan bulshanii hojjetaan achi kee jiru seeraan bula. Nageenyaan bulachaadha. Wal kabaja. Wal kabajee waan jiraate sitti hin bu'uun ati hin buutu. Sin harrabsuun harrabsutu seera jira. Kanaaf ani fata nagaan jiraanne. Ani fata nagaan jiraannaan immoo jarri kunis nagaan jiraatu. Kun isa deemaa institution adda addaa deemee atumtuu kana nagaan jiraata. Akkeetti dimmiriin isaa wayitti eedalamee nagaan biyya kanaa bu'uu narraa jira. Kanaaf nageenyi tokko keenya ka'ee household irraa ka'ee communitytti darbee mana tamaarii daddaatti darbee university galee hamma dhumaatti seerri kun jiraatee seera ittiin bullatu. Tamaarii attamitti akka bulu seerri jiraachuu jira. Astamaarii attamitti akka barsiisu seerri jiraachuu jira. Yoo akka seeraan hin barsiifne ta'e itti gaafatama. Tamaarii yoo seeraan hin baru ta'e itti gaafatama. Seerachaan koo bakka discipline, principle. Sa'aatii sadiitti galtama tamaareedhaan sa'aatii keessatti darbudha. Tamaariin tokko. Sa'aatii afuritti naa dhufee is fired. Ittiin qaxxaataa wayin guyyaa tokko, wayin guyyaa lama, wayin immoo reebda. Seera kun. Seera sanas kan baafatte kan kabajuu. Kabajnee wajjin baafanne. Faayidama keetii. Faayidama keenya baafanne. Kanaaf ulfeessuun na jira, qabachuun na jira. Yoo kana gochuu baanne immoo itti gaafatamuu na jira. Kanaaf at individual level, at household level, at community level, at institution level, then at the country level, seera akkasii jira taanaan nageenya jira jechaadha. Wal kabajuu jira jechaadha. Wal kabajuu jiraannaan nageenyaan jira. Maalii wal lolan? Amma kilili naannoon tokko maalii wal lola? Balleessaa keenyaa wal lola. Balleessaa mootummaatii wal lola. Bituun balleessaa sana boundarii sana badammitti dilineetii goone akka seeraatti akka kanaan dura turetti kan keessan asii ka'ee asitti kan keessan immoo asii asidha jettisa kana baaftee walii galtee akka isaan godhe goote jarri kun maa wal lolu. Ati waan balleessiteef jarri wal lolu. Wal fixummaa nama meemaa eegadhu maddaatti. Somalian Oromo maakere ነበሩ ችግር ታንግዱ ተከደዳ ኡማቱ because of boundary ትግራይና አማራ ከተማን ከጅሩማን because of boundary ከነፍ ፉርማታ ተከኑ ከንደነው ሞት ማለት ይሄው ምት እርግጥ ጭማተው እንደንዳ አተው ማለ ሞቱማ እቹን ሪስክ ቴከር ወተ ቻሌንጅ ባጩ ሆነን ወቻል ከናፊ ፖለቲካም ነናላለ ነገኝ ሴክተሪ ቆናላፍ አባፍ ኦል ባይ በርባጭታላ ለነዲብ የኪኛ አከነረቱ እንዳይ ነሮዴስ ነው ቆናላ ቆናንሙ ምልኮን ታናን ደግዴም የኪኛ ምልካው ደግዴም የኪኛ ምልካው ድናንሙ ረክና ይመን ትሩፋ እንሙ ቦደን በሌሳ ደማ Kanaaf nageenyi inni guddaan naannoo seektarii baadiyyaatti akka jiraatu gochuun barbaachisaadha. Isa guddaadha kun wanta kompromaasii gootu miti. Kana gochuudhaaf immoo wanta hojjetamu baay'ee jira. Mootummaa kan hojjetu jira. Uummanni kan hojjetu jira. Abbaa warraa toorraa kan hojjetu jira. Ijoollee kan hojjetu jira. Shamarraanis dargaggoonis isaanii jiruu kana jarri kun kan kennamu eeyyuu mootummaadha. Amma jarri kun beekan hojjechuu isuu hin danda'u. Waa isaa hojjeta kun balleessaa ta'uus hin beekan ta'a. Barsiisuu qabaa. Barsiisuu barbaachisa. Seera eeggatamuu qabu san. Isa barsiiftee empaawarii gootee hubachiiftee eegii hubatee eegii baree booddee balleessite
adabu goota. Kanaa wal kabanyee deemna malee ituu waliin kabajin nageenya bu'uu hin danda'u. Ati lafaa kaatee na arrabsinaan ani maaliifan si dhiisa? Anis si arrabsa. Yoo na si arrabsu immoo wal keessa deddeebinaa wal rukutuu dhufa. Wal ajjeesuutu dhufa. Ani gidduutti kan uume immoo naannoo kanatti bal'achuu hin danda'a. Naannoo kana bal'ataa deemnaan immoo naannoo sun wal fixuu hin danda'a. This is really the very essential element of peace. Nageenya uumuudhaaf, tasgabbii uumuudhaaf, yaandaanduu raayitii isaa eeggatee responsibility isaas, obligation isaas, mirga isaas, dirqama isaas baree yoo hojjete walitti bu'uun hin jiru. Kanaaf nageenya bu'aa jechuun jedha. Tole Dr. Abarraa wajjin bifa kanaan turtii taasisneetiin jirra. Walitti aansinee bifuma kanaan ammas hayyoota biraa irraa dhaamsa wantootuma amma Dr. Abarraa wajjin wal odeeffachaa turre kanarratti hayyoota seektira garaagaraatti ogummaa garaagaraa irratti hubannoo adda addaa qaban dhiyeessinee gorsa walii dabarsaa dhaamsa walii kaa'aa waan qajeelaa irratti kallattii qajeelaa irratti hayyoonni keenya dhaamsa nuu kennan irraa fudhachaa akka walirraa barannuuf waltajjii akkanaa itti deddeebinee karaa kanaan argattu hanga ammatti waa wajjin turreef galatoomaa fayyaa nu ta'a. Dr. Abarraanis ulfaadhaa yeroo keessan nu qoddanii waan hojii dabarsitan.